Dhaabbanni piroomooshinii fi iventii Meeriidhaa fi OBN waliigaltee hojii waliif mallatteessan. Ogummaa miidiyaaf waltajjiiwwan gurguddaa qindeessuun kan beekamtu gaazexeessituu Meeriidhaan kan hundeeffame dhaabbanni piroomooshinii fi iventii Meeriidhaa miidiyaa OBN waliin har'a hoteela Skylight'tti waliigaltee hojii mallatteessee jira. Maqaan sagantaa kanaa Kaametti Podcast kan jedhamu yoo ta'u, qabiyyee namoonni bebbeekamoon bu'aa ba'ii fi muuxannoo jireenya isaanii ittiin hawaasaaf qoodan akka ta'e hundeessituu fi hooggantuun dhaabbata piroomooshinii fi iventii Meeriidhaa fi qopheessituun sagantaa Kaametti Podcast Meeriidhaa ibsitee jirti. Guddinaa fi dagaagina qabiyyee miidiyaa afaan Oromoo keessatti ga'ee keenya ba'uu fi qabiyyee maatii ijaaruu fi dhalootaaf muuxannoo guddaa qooduudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu Meeriidhaan kan ibsite. Addatti ammoo qophiin kun miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra ga'u irratti hubannoo uumuudhaan sagalee akka ta'uuf qopheessituun Kaametti Podcast Meeriidhaan himtee jirti. Qabiyyee bashannansiisaa barsiisu kanas karaa miidiyaa OBN sanbata galgala sa'aatii 3 haga 4tti daawwattootaaf kan dhiyaatu ta'uun himamee jira. OBN kaayyoo akka miidiyaatti qabatee hojjechaa jiru galmaan ga'uudhaa fi dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa garaagaraa waliin hojjechaa jira kan jedhan Daayirektarri olaanaa OBN gaazexeessaa Fissaa Balaayinee Kaametti Podcast qabiyyee isaa bashannansiisaa barsiisu yeroo gabaabaatti karaa OBN qabatee hawaasatti dhiyaata jechuudhaan ibsan. Moggaasi maqaa Kaametti jedhus moggaasa maqibsa, cimina, miidhaginaaf bareedina kan ibsu yoo ta'u, namoota jiruuf jireenya isaanii alaaf mana tolfatan muuxannoo qooduu danda'an qabatee dhiyaataa jedhameera. Kana cinattis namoota beekumsa qabaatanii beekamtii hin arganne fuulduratti baasee muuxannoo isaanii daawwattootaaf kan dhiyeessu ta'uu qopheessituun Kaametti Podcast Meeriidhaan dubbattee jirti.